Maalin jedhe maal bultiin akkanoota funyaan kootiin bahe kun bultiidha kun yaa rabbi satu maalin jedhe namicha akkanaa Sanaan situ sireerraa iyyaa baay'ee ani iyyuu hin kaane anuu iyyaan kaane sidiisi. ati maal taate hiita ana manee kan rakkatan ati iyyuu qaba. Ati maal taate mee? Ati maal taate? Ati ani mana kana keessatti haadha manaa keeti moo meeshaadha moo ani maal keeti mana kana keessatti? Ati natti himi malee. Ati natti himi. Amma ani abbaa warraa keeti moo ollaa keeti moo maa inni waan sanaa galuu didanaaf? Ani kan hin jedhu anumtaati galgala harkaan guutuu qinaatti ilaalaa bultuuf maal inni hin jedhe dhimmi kee? Ati oo narraa galagaltee girgiddaa ilaalaa kan bultu nama maqaa waamaa kan bultu utoo taatu warraa koo jirtu ani boraatii amma dheerafuun qaba. Waanti kun qinaatti ilaalaa bulte anoo maa eenyu amma dheerafure maal gochuu hin danda'a? Akkasii rakkoo qabda. Situ rakkoo qaba. Rakkoo guddaan sibira jiran siin jedhee. Rakkoo guddaa qabaan jedhe situ rakkoo guddaa qaba. Rakkoo situ qaba malee. Manamu ani immoo akka rakkoo hin qabne of beeka. Sii kan rakkoo qabu. Waan barti qabu kanaaf na jibbita akka abbaa warraa keetti na ilaalta. Yeroon gollu seeraan nan simattu mee maal ta'uun qabaanni. Maal taatan maal taatan ollaan bitaa mirgaan jiran jettanuu jiran namni jedhamee kana hojjetee galan jettanuu jiraachuma inni lafaan hin ta'u jala maal taatan isin nama guddaa miti. Obboleessa koo rakkadheeni ani namichi kun hin hojjeta qarshii gaa argata garuu qarshii natti hin kennu kunoo mana kana keessatti beela'ee rakkadheen jiraachaa jira. Elaa na dhagahi badin ishee bira jira. Hojjettee mindaa koo hunda fideen isheetti kenna. Maal akka gootu agubduu namaa nyaachiftu maal akka gootu hin beeku. Kun agabuu kombulaa. Agabuu kombulaa? Asumti mana kanatti beeloftee moo? Saluma jechuudha maal? Amma jarana kun rakkoodha kun dubbachuudhaaf kun ilaa dhimma bishaan kaasu miti waan ta'eef kun waan xixiqqoodha garaa rafaa. Garaa rafaa jedhe. Isheedha rakkoon isheedha. Garaa rafaa jedhe. Kana booda natti ni jina garaa rafaa. Agartee miti? Egaa akka yeroo kana laaltu achi garagartaas garagarta jettu maasoof deebiilee jettanii rakkoo kee maan dubbati? Maan dubbati ollaa biratti? Maan dubbanne? Animoo? Ati maan dubbanne? Hamilee keef jedheeni ka? Hamilee keef jedheeni? Waan akkasiin dubbatamu. Kanaafuu dubbattu rakkoo keessa. Irraa garagaree rakkoo jedhu hamilee keef jedheeni malee toon rakkoo koo dubbadheemo namni natti murteessu. Akkasii ana abbaa warraa keetti moo maal ta'e jedhe akkamitti na laaltame? Ani bata akkamitti jiraachuu dandeenya? Anee sana kun jedhe sinumaaf jedhee sana kun jedhe lafaa sinin hin jette maaf taatan isaatii kanaan biyya ba'uu sinin jedhe wannee baasuun jedhe maradhu maaf taatan jaran akkan argetti rakkoon keessan waan biraati. Waan biraati rakkoon keessan ni yaadata arga yaa'u sa'aatii kanatti sa'a iyyaddaa qootiin. Ilmi namaa taa'ee dabbootti waa'ee jiru waa'ee barbarri waa'ee qoqqootaa sa'aatii kana jiran mee wanta dhiisan hin fakkeessina. Sitamee dubbadhaa. Inni keessan akka hubatetti waan biraati waan ta'eef isa sin odeessan kanaafiyyuu ani waan tokko naffiira gadi fageenyaan waan keessan qoradhee yoo waraanamtan isin kanaafuu. Isheen turtu baay'ate. Rakkoo situ qabaate tuba baay'e. Rakkoo kootu guddaadha waan ta'eef ati baay'e. An kootu rakkoo guddaadha. Ani baay'een gadda dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee kee baay'een gadda. Ati mootarii. Ati baay'ee nama gaddisiisan baay'een dhagaa waa'ee keessan kan innaa namicha kana bira dhuftu innatatti heerumtu ati bara amma ati geessu nan beeka amma kunoo birbirsaa geessa dheertuu kunaas dheertuu soolane iddata bira dhuftee kunoo akka dhagaa baay'ee gadi dhumtee fi kunoo sottuma dhumte bifti keessa raafuu mataan kee funyaan kana malee baasuus tagamma funyaan kana malee dhugaa rabbii nu baay'een gadda kanaafiyyuu Tokko kooti namichi kun carraa dhagaa maal godhu malee siif hin ta'u toon ifteessa malee. Siin ta'u? Siif hin ta'u. Dhugaa jettanis beekadheera. Anis beekadheera naan ta'u dhugaa jette. Namoonni alaabaa waan keessan baay'ee dhagaa baay'ee dhagaa garuu hin dubbatu.
Maaluma jedhu waa'ee isaa maaloo? Hunda dubbatatu dugda dubbatanu jedhan. Maaluma jedhu waa'ee sanatti? Deebii isatti wanta deebii isa daawwanis. Baay'ee sibiila. Ammoo bitanii rako. Iyyuu malee rako jedhee rako. Ha? Oh? Gubadde. Sidii kan gubadde. Maal goona ga? Maal injiri kan maali? Imaana abbaa keetis moo imaana haadha keetis moo imaana maasisa jira kan hundayyuu. Maali? Irratti naamti beekwati. Kun akkana qilxuu mallattee akkana akka odaa gara bitaa mirgatti mallattee nama jirtudha. Naguma. Walitti dhumteeti lafee gogaa malee maasistan. Naguma. Nagubde. Maali kun hundumtu? Maali yoo afeewu kanaa mannaa yoo afaanii funyaan nama bayoo. Yoos tafeewu. Ani waa baay'een dhagaa laayyuu waa'ee ishii jedhachu waa'ee intala kana hiitin taasa. Waliin fakkaatamu. Too gargar baatan baay'ee irratti solan. Gargar ba'uun keessan immoo hin oolu. Otoo nan jechuu baadhee gargar ba'uun keessan hin oolu. Nama gargar baatu. Kanaafuu jibbaadha. Kottu mee kottu. Ila daran. Ani waa'ee keessan galu. Kakakeen waa'ee keessan kana booda galu. Egaa hundumayyuu ani isinitti mee isin tume. Singorsee waan isin. Amma ilmoo nama gorsitu singorsee. Sirriidha. Tokkotti. Kana booda gaa abbaa ta'us mara jedhe booftu. Kanaafuu dirreenis buroo fattis buroo waa'ee keessan anan gal. Ati waan jette itti gooftaa ko. Abbaan quban qabu sareen quba fixxee jedhan. Hanga ollaan gargar baanaan jedhutti waan ati gochaa ooltu maalan beeka. Waa sirratti agarraanu gargar baanaan jedhe. Akkam gargar baa. Anaanis gargar baa dhiisinaan jedheen. Dhiisisiin taatu naan jedheen. Maal irratti agarraan dhiisinaan jette kun abbaa biratti dubbadhu. Nu araarsuu dhufte moo walitti nu buusuudhaaf kan dhufte? Jechuudha bijjaala namee sagalee keessan kanaan. Daa'ii nu gidduudha. Eessatti baa dubbatu? Gargar baa. Baynurra. Gargar baa. Balleessan kan isaa miti. Kun hundumtuu gochaa keeti. Gocha koomoo. Kan koo miti. Kan eenyu ture? Osoo takkaadha mana ofitti na qabdee. Sin jaaladha maal dhabdee naan jettu ormi dhufee gidduu keenya seenaa. Ati sotoo akka abbaa warraatti na laalte yemmuu nuuf abbaa warraa koo jettee na simatte. Diddibattee too na eedde ani kana amala akkasiin fidaa. Kanaafuu anatu dogoggoree jechuudha. Dogoggorri si qofaa miti. Ati dogoggorre. Kanaafuu si'ii jechuudha. Anas miti. Eenyu dhabee? Lamaan keenya dogoggora qabna. Maal jechuudha? Jechuun rakkoo keenya walitti himnee. Mari'annee otoo hiikuuf yaallee horma gidduu keenya hin galu ture ka. Argite miti? Rakkoo keenya iyyaan waan ibsamneef namni nu dhaga'ee gidduu keenya gale. Rakkoo keenya garuu mari'achuu ni qabna turre. Sa'abbaan gaanfa cabsee ollaan ija jaamsaa jedhan. Sirrii. Lammata garuu wanta akkasiin jiru innumti nu araarsu dhugaan siin jedha. Ani kana booda namni tokko akka gidduu keenya galu hin barbaadu. Kanaaf hin barbaadu. Inni immoo eenyu? Nama miti. Malaakaaree. Nama siin hin jenne malaakas miti siin jedhe. Ani namni gidduu keenya akka galu hin barbaadu eenyu? Nama miti siin jedhe. Eenyu dharee maa inni? Itilleen keenya nu araarsu. Akkasii.